Pagaba kan ilma kan abura kulkullu waaqa tokkoon ni amanna amin. Gooftaadhaanii kan du'anii qulqullootadha. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, guyyaa har'aan kan nu ga'e galanni ulfinni isaatiif haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa gaafa waamnu maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaan ishii kan hin dagatamne, maqaan ishii kan galatoomne kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni raajonni wareegamtoonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni ulfinni isaaniitiif haa ta'u. Guyyaa har'aa kan akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kan walitti ilaallu mata dureen barnoota keenyaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 dubbii jiru ka'umsa godhannee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni baranna. Egaa waggaa waggaatiin akka sirna seera mana kiristaanaa keenyaatti amajjii guyyaa 21 ayyaanni kabajamu Astariyoo Maariyaam jedhameetu beekama. Yookiin immoo guyyaa boqonnaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam guyyaa kana waggaa waggaatiin sirna ho'aatiin manni kiristaanaa keenya ni kabajji. Guyyaa kana Astariyoo Maariyaamii yookiin immoo amajjiin guyyaa 21 ayyaanni qulqulleettii dubaroo Maariyaamii maaliif kabajama isa jedhu seenaa isaatiin walqabsiisnee waliitiin hin baranna. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurratti hin dhageessan qalbiitti hin qalbeeffattan, anaafis isiniifis haa kennu. Egaa Astariyoo Maariyaam inni jedhu kun Astariyoo jechuun mul'achuu jechuudha. Mul'achuu jechuudha. Egaa qulqullichi Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkuma dubbate guyyaa boqonnaa ishii manni kiristaanaa maaliif kabajji, akkamitti kabajama isa jedhu gaafa ilaallu amajjii guyyaa 21 waa'ee boqonnaa giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii manni kiristaanaa ni kabajji. Kanaaf gooftaadhaan kan du'an, gooftaa amananii kan du'an, gooftaa faana jiraatanii kan du'an, amantaan deddeebi'anii kan du'an isaan qulqullootaa jedha. Qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate yoo duunes yoo jiraannes kan gooftaati akkuma inni jedhe gooftaadhaan jiraatanii jireenya isaaniitis Waaqayyoon tajaajilanii erga du'aniin boodammoo erga boqotaniin boodammoo fooniitiin addunyaa irraatii Waaqayyo waadaa galee fi har'as waadaa qulqullootaatiin Waaqayyo nu eega, Waaqayyo nu eebbisa. Egaa akkuma beekamu gooftaadhaan kan du'an isaan qulqulloota dadhabbii isaaniirraa immoo akka boqotaniif hojiin isaanii isaan duukaa bu'aa jedha. Jecha kana qofaa ilaalla. Gooftaadhaan kan du'an isaan qulqullootadha. Amananii otoo hin ganin, abdatanii otoo hin shakkin, waaqessanii galateeffatanii Waaqayyo duukaa bu'aa kan turan isaan qulqullootaa, hojiin isaanii immoo dadhabbina isaaniirraa akka boqotaniif hojiin isaanii immoo isaan duukaa bu'aa jedha. Akkuma mul'ata Yohaannis irratti ilaallu hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoo jireenyaa siifan kenna akkuma wangeelli jedhu. Bu'aan kun bu'aa dadhabbii booda argamudha. Bahanii bu'anii hojii hojjetanii argatan malee calliseedhuma akka nyaata qulqulluu samiirraa kan bu'u miti jecha. Kanaafidha amantaa fi hojii wal simsiisnee qabnu akka qabnuu fi ittiin jiraachuu akka qabnu asirraati nu hubachiisa. Mee gara seenaa kanaatti gaafa deebinu giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamii
abbaa ishii Iyyaaqeemii fi Haannaa irraati erga dhalatteen booda fedha Waaqayyootiin maatiin ishee waggaa hedduu daa'ima dhabanii rakkachaa yommuu turanitti Waaqayyo guyyaa isaa eeggatee waqtii isaa eeggatee daa'ima addeessa caalaa harka torba iftu argatanii fedha Waaqayyootiin abbaa fi haadha ishee waliitiin waggaa 3 mana qulqullummaa keessa yookiin mana sagadaa keessa waggaa 12 ilma ishee waliitiin waggaa 33 ji'a 3 gooftaan erga ol ba'een booda immoo waggaa 15 isaan kana walitti idaanee waliigala jireenyi ishee addunyaa kanarra isheen jiraatte waggaa 64 addunyaa kanarra jiraatteetti. Waggaa 3 maatii ishee waliin waggaa 12 mana qulqullummaa erga gooftaan ol ba'e immoo waggaa 15 Yohaannis waliin waliigalli jireenyi ishee foonii biyya lafaa kanaa waggaa 64 kan lakkoofsise gaafa ta'u waggaa waggaatiin kan kabajnu immoo amajjii guyyaa 21 gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos bara 49 bara dhiifamaa guyyaa dilbataa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ergamoota 1000 kitila of duukaa hiriirsite yaada koo yaadeessu koo dadhabbii biyya lafaa kanarraati si boqochiisuuf dhufeera dadhabbii biyya lafaa kanarraati si boqochiisuuf dhufeera jedheen yaa ilma koo samii fi lafti daangeessuu kan hin dandeenye ani garaa kootti si daangessee si murteessee ji'a 9 guyyaa 5 gadameessa kootti si baadhee durbummaadhaan si dahee ani akkamittan du'aa jetteeni jedha akkamittan du'uu danda'a jedhee jettee gaafatte Si'ool keessa kan jiran ishee geessi agarsiisee ni jedha sanaan booda duuni koo isaan kanaaf faayidaa qaba taanaan duuni koo isaan kanaatiif faayidaa qaba taanaan haa ta'u jechuudhaan ilma ishee waliin dubbatte gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos guyyaa kana ishee boqochiise isheenis boqotteetti jira duuka bu'oonni Waaqayyoo bakka isaan jiran duumessaatiin itti agarsiise qulqulleetti dubaroo Maariyaam awwaalaa jedhee gaafa itti himu reenfa ishee kabajaan gannazanii gara Geetesemaanii ishee qabatanii gaafa ba'an Ayhudoonni kaleessa ilmi ishee hin ka'e jedhanii nu jeeqaa turanii amma immoo haati isaa hin kaate jedhanii nu jeequ kanaaf koottaa reenfa ishee haa gubnu jechuudhaan hammeenyummaatiin ka'anii gidduu isaaniitti immoo nama hojii kana raawwachiisu nama ogummaa qabu yookiin immoo nama irree qabu nama xuncaa qabu namicha Taawufaayiniyaa jedhamu filanii innis of tuulummaan ijajamummaadhaan utaalee siree ishii
kan qabe yommuu qabu waaqayyo irraa ergamaan waaqayyo ajajame harka isaa lamman albeetiin irraati cireeraa jedha. galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. barleessee dhiifama naa godhi jedhee yoo ishee kadhatu giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam ol jettee qulqullicha Phexrosin akkuma ture taasisiifi jettee harki isaa jalqabaa akka isa jalqabaatti deebi'eeraafi Yohaannisin walitti qabame Yohaannis gidduu isaaniitii butee gannat muka isa hiyoot iddoo jedhamtu kaa'eeraa jedha. seenaan isaa asirratti dhaabbata. amma gaa duuni boqonnaan amajjiitti awwaalli immoo naaseetti isa jedhu immoo hin qabu. gidduu isaaniitti qulqullichi Yohaannis reenfa ishii butee gannat muka isa hiyoot bakka jedhamtu kaa'e. walumaa galagaa guyyaan kun kan inni kabajamu guyyaa boqonnaa giftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii. barnoonni fi ergaan guyyaa kanarraatii barannu immoo gooftaatti kan amante qulqulleettiin haati keenya waan taateef yoo duutes hojiin ishee hordofa ishee duukaa bu'a. mul'ata 14:13 akkuma ilaallu Luqaas 1:47 irrattis of tuulummaatiin reenfa giftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii gubuudhaaf kan dhufe Taawufaaniyaan adabamuu isaa. jaalalli giftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam albee jalaatii du'a jalaatii akka nu baasu hubachuun barbaachisaadha. ergaan barnoota kanarraa ammoo barannu waaqayyoon amanee kan du'e kabajaan ulfinaan ni jiraata. giftiin keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fooninis gaafa jirtu qulqulleettiidha. erga duutee boodas immoo waadaan ishii bara baraatiin yaadatamaa nu biratti jiraata. kanaaf qulqullicha maqaa qulqullichaatiin kan fudhatu gatii qulqullichaa, raajicha maqaa raajichaatiin kan fudhatu gatii raajichaa argata akkuma jedhu. qulqullichi Isaayyaas immoo raajii Isaayyaas boqonnaa 56 irratti maqaa hin banne maqaa bara baraan isinii kennaa. ijoollee dubartootaaf dhiirotaa kan caalu mooraa koo keessatti dallaa koo keessatti maqaa hin banne maqaa bara baraan isinii kenna jechuudhaan akkuma ni dubbatu. egaa kanaan booda gooftaan kan du'an isaan qulqulloota dadhabbii isaanii irraa akka boqotaniif immoo hojiin isaanii isaan hordofa. agartanii fooninis gaafa jiran dinqii isaan hojjetan erga fooniin boqotan booda immoo addunyaa irratti waadaan isaanii akka inni nuuf duukaa ta'u barnoota keenya kanaatiin waliitiin ilaalleerra jecha. barnoota keenya itti aanutti immoo namni amajjiitti boqote akkamitti naasee keessa awwaalama kan jedhu barnoota keenya kanatti aanutti waliitiin baranna. eebbi ishii araarsummaan ishii waadaan ishii nu haa eegu. baga geessan baga wajjumaa nu geenye ayyaana gaarii hunduma keenyaaf haa ta'u.